Sujuuda akkamitti buuna akkasumas zikriin sujuuda keessatti jedhamu maal fa'a? Inshaallah waan sujuuda wal qabatu viidiyoo kana keessatti ilaalla. Sirriitti dhaggeeffadhaatiin adda baafadhaa hubadhaa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujuudaa fi zikrii sujuuda keessatti jedhamu. Jalqaba sujuuda jechuun maalidha? Sujuuda jechuun adeemsa salaata keessas ta'e salaataan ala haa ta'u sujuuda jedhamu hiikkaan isaa maal jechuudha? Kallachaan lafa bu'anii sagaduudha. Kallachaan lafa bu'anii sagaduun maal jedhama? Sujuuda jedhama. Sujuuda jechuun kanadha. Sujuuda bu'uun akkuma beekamaa ta'e arkaana salaataa 14 keessaa isa tokkodha. Zikriilee sujuuda keessatti jedhaman kan waajibaata salaataa keessatti lakkaa'aman ni jiru. Akkasumas zikriileen biroollee kan sunnaa salaataa irraa ta'an ni jiru jechuudha. Kanaaf viidiyoolee arkaana salaataa, waajibaata salaataatii fi sunana salaataa jedhu seenaatiin ilaalaa adda baafadha. Akkamitti bu'an? Sujuuda haala kamiin buuna? Shari'aan akkamitti bu'aa jedha. Jalqaba yeroo sujuuda buunu maaliin buunaa? Sunnaan jaalatamaan mazhabni ulamaa'ii afranii warri maalikiyyaa, shaafi'iyyaa, warri imaamu ahmediitii fi warri hanafiyyaan ijmaa'a isaanii yookaan hedduun isaanii wanti jedhan maalidha? Jalqaba jilbaan dura bu'anii jedhan. Harka dura maaliin bu'anii? Jilbaan bu'anii. Kana jechuun namni tokko jalqaba jilbaan bu'aa, ittaansee harki isaa dhufaa jechuudha. Haala kanaan bu'anii. Ulamaa'iin gariin warri jalqaba harkaan bu'an jedhanillee ni jiru. As ol namni tokko osoo harkaanillee qabuuti salaanni isaa hin badu. Garuu sunnaan jaalatamaa fi jabeeffamaaf bareedaa ta'e maalidha? Jalqaba jilbaan bu'uudha. Yeroo sujuuda irraa ol ka'anii, sujuuda yeroo xumuraniitiin sujuuda irraa ol ka'an jalqaba maaliin ol ka'uudha? Sunnaan jaalatamaa fi sunnaa inni bareedaan jalqaba harka ol fuudhuudha. Jalqaba maal dursinee kaanaa? Dursa jilba dura maaliin kaanaa? Harka dursineetiin ol fuunaa jechuudha. Akkana akkaataan sunnaan bareedaa ta'ee fi jaalatamaan haala kanaan sujuuda irraa ol jechuu qabnaa jechuudha. Sujuuda nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam hadiisaan akka dubbatanitti umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin jedhan. Humna torbarratti lafee torbarratti sujuuda godhuutti ajajamee jedhan. Torban sunniin illee yaa'u beekamaadha. Arkaana salaataa keessaa isa tokko. Isaanis harka yookaan shanacha lamaanii, quba miilaa lamaanii, jilba lamaanii, kallacha mataa funyaan wajjin akka tokkootiin lakkaa'ama. Kallachaa fi funyaan. Namni gariin ka funyaan dhiisu jira. Sirrii miti salaanni jalaa bada. Funyaan illee kallacha waliin dirqama lafa tuquu qabaa jechuudha. Kanneen torbaniin namni tokko sujuuda bu'uu qabaa jechuudha. Sujuuda haala kanaan bu'uu qabnaa jechuudha. Sujuuda sirrii ta'e ka sunnaa nabiyyiitti galaa ta'e sujuudni jaalatamaan wantoota afran armaan gadii of keessa qabatee jiran. Innis maalidha? Tokkoffaan irree harka isaa kana lamaan cinaacha isaa irraa fageessuudha. Irree isaa kana irree jechuun beeksanatti fakkaata. Cinaacha isaa irraa fageessuudha. Lammaffaan shanacha harka isaa lamaan lafaan gahuudha. Shanachi harkaa lamaan kunniin maaltu qaba? Lafa gaheetiin lafa tuquu qaba. Inni sadaffaan ciqilee isaa lafarraa ol fuudhuu qaba. Lafarra afuu qabu akka sareen fakkeenya yeroo ciistu ciqilee isii lafarra aftee ciifsi akkasii ciisuu hin qabu jechuudha. Lafarraa ol qabu qaba ciqilee isaa. Inni arfaffaan maalidha? Sunnaan harka kallattii kamiin galchuudha? Kallattii gurraatii yookaan kallattii ceekuutiin galchuudha. Namni gariin harka isaa ol baasee mataan isaa gadaanu jira. Sirrii miti wanti akkasii. Maal ta'uu qaba? Harki isaa kallattii ceekuu isaatitti yookaan kallattii gurra isaatitti kan galu ta'uu qaba jechuudha. Isa bira taruu hin qabu, isaa gad ta'uu hin qabu. Kallattii isaatti osoo galee sunnaan bareedaan jaalatamaan isa kanaa jedhamu lamaa'iin. Kanaaf sujuuda keenya yeroo buunu akkaataa ammaa kanaan naamusa kanaan bu'uu qabnaa jechuudha. Zikriilee sujuuda keessa jedhaman. Sujuuda yeroo buune zikrii maal jedhamu jenna? Zikriin tokkoffaan kuni waajibaata salaataa keessaa isa tokko. Innis subhaana rabbiyal a'laa yeroo tokko jechuudha. Yeroo sadii jechuun sirrii jaalatamaadha. Sunnaa bareedaadha. Hanga 10 jechuun ni danda'ama jechuudha. Hadiisa sahihii ta'e kan Imaam Musnad Imaam Ahmad keessatti Imaam Ahmad odeessaniin Nabiin sallallahu alaihi wasallam zikrii kana jechaa turan. Subhaana rabbiyal a'laa, subhaana rabbiyal a'laa. Hiikkaan isaa maal jechuudha? Rabbiin kiyya ol ta'aa ta'e ka ol aanaa ta'e sun qulqullaa'ee jechuudha. Rabbiin kiyya ka ol ta'aa ta'e ka asii ol jiru sun qulqullaa'ee jechuudha. Zikrii lammaffaan
Subbuuxun qudduusun rabbul malaa'ikati warruux. Subbuuxun qudduusun rabbul malaa'ikati warruux. Hiikkaan isaa maal jechuudha? Subbuuxun rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa hir'ina akkasuma mallee qudduusun hir'inaa fi wanta isaan hin malle hundumarraayyuu rabbiin qulqullaa'e jechuudha. Subbuuxa jechuun hir'ina irraa qulqullaa'u. Qudduus jechuun ammoo waan isaan hin malle irraa qulqullaa'u. Baay'isawee hiikkaan jira lamaaniyyuu gara tokko adeemaa. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa hir'ina waan jedhamu, waan hanqina jedhamu, waan xiqqeenya jedhamu hundarraayyuu qulqullaa'aa ta'eeraa jechuudha. Rabbul malaa'ikati warruux. Rabbiin maleekotaatii fi rabbiin ruuxiidha. Ruuxi jechuun hiikaa yeroo darbe akka dubbannetti Jibriiliin illee hiikamuu ni danda'a, ruuxiidhaan illee hiikamuu ni danda'a, maleekaa guddaa tokkoon illee hiikamuu ni danda'a. As ol rabbiin ruuxiitii fi rabbiin maleekotaa maal ta'e guddate, qulqullaa'e, jabaa ta'e jechuudha. Zikriin sadaffaani zikrii kana jechuudha. Subhaanaka Allaahumma rabbanaa wa bihamdika Allaahumma ghfirlii. Subhaanaka Allaahumma rabbanaa wa bihamdika Allaahumma ghfirlii. Hiikkaan isaa maal jechuudha? Subhaanaka Allaahumma yaa Allah faarfamaa ta'uu kee wajjiin qulqulloofte. Allaahumma ghfirlii jechuun yaa Allah naaf araaramii jechuudha. Zikrii kanallee nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam keessattuu du'a umrii isaanii irratti zikrii kana sirrii jedhaa turan. Rabbiin maal jedhee isaan ajajee fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Nallee faarsi akkasuma mallee araaramallee narra barbaadi jedhee waan rabbi dubbateef jecha nabiyyi sallallahu alaihi wasallam zikrii kana sirriitti jedhaa turanii jechuudha. Nullee dummeessinee sujuuda keenya keessatti jechuu qabna. Zikriin inni ittaanu zikriin afraffaan maalidha? Allaahumma laka sajadtu wabika aamantu walaka aslamtu sajada wajhii lilladhii khalaqahu wasawwarahu washaqqa sam'ahu wa basarahu tabaaraka Allaahu ahsanul khaaliqiin. Irra siniif deebi'a. Allaahumma laka sajadtu wabika aamantu walaka aslamtu sajada wajhii lilladhii khalaqahu wasawwarahu washaqqa sam'ahu wa basarahu tabaaraka Allaahu ahsanul khaaliqiin. Hiikkaan isaa maal jechuudha? Allaahumma laka sajadtu yaa rabbi an siif jecha sujuuda godhe, wabika aamantu sitti amane, walaka aslamtu siif masakame siif bitame, sajada wajhii fuulli kiyya sujuuda godhe, lilladhii khalaqahu wasawwarahu fuulli kiyya sujuuda godhe eenyuufi isa uumeef, fuula kana isa uumeef, wasawwarahu akkasuma fuula kana isa karoorseetiin kunoo karoora fuulaa kana akkanatti tolche, ka funyaan duubatti hin garagalchiin, ka ol keessa dhaheetiin nama jibbisiisaa hin godhin, ka karoorseetiin bareechiseef sujuuda godhe, washaqqa sam'ahu wa basarahu akkasuma mallee argaa fi dhageettii illee kabane rabbii kana argaallee baneetii akka argu taayisee, ka dhageettii illee baneetiin akka dhaga'u taayisee rabbii kanaaf sujuuda godhe. Tabaaraka Allaahu Allaahiin qulqullaa'e guddate, ahsanul khaaliqiin uumaa keessaa uumtota keessaa irra bareechiseetiin ka uumu, irra tolcheetiin ka uumu Allaahiin waa tole, waa guddate, qulqullaa'ee jechuudha. Kanaaf zikrii kanallee jechuu qabna. Nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam jedhaa turanii sirriitti jechuu qabna jechuudha. Baay'isawee zikriileen as dura dubbannee dabarsine kunniin hundumti isaanii hadiisa sahiha ta'een nabii keenya irraa sallallahu alaihi wasallam kan dhufanidha jechuudha. Kanaaf qabanneetiin jechuu qabnaa jechuudha. Barnoota diiniidha haala bareedaa barattan kanaan baratuudhaaf yuutuubii keenya kana Mujaahid Fillah ka jedhu subscribe godhaatiin yaa'u barnoota diinii barattanii nuufillee jajjabina ta'a. Cimatti rabbi nu jabeessu. TikTok irratti illee Mujaahid Fillah ka jedhuun akkasuma Telegram irratti Abduu Islaama Apologist ka jedhuun barnoota diinii keessanii hordofuu dandeessan. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u, nagaan naaf tura. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.